Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti haleellaa hidhattoota faannootiin lubbuun namoota baay'ee darbuun himame. Haleellaan kun guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa Ebila 6 galgala keessaa naannoo sa'aatii 12 booda akka raawwatame himama. Haleellaa hidhattoonni kun aanaa Jaardagaa Jaartee iddoo addaa Haboo jedhamutti raawwatan kanaan yoo xiqqaate namoonni 13 ol du'uu fi kaan ammoo madaa'uun himamee jira. Humnoonni finxaaleyyii kun ajjeechaan cinatti qeef qabeenya hawaasaa barbadeessuu fi saamuu isaanii hawaasni aanichaadhaa himatanii jiru. Namoota lubbuun darbee keessaas kan maqaan isaanii eerame Dalasaa Namoomsaa, Guutamaa Namoomsaa, Tamasgeen Rattaa, Fiqaaduu Immiru, Addisuu Fiqaaduu, Hirkisaa Habtaamuu, Tasfaayii Amanuu, Kumarraa Amanuu fi Dassaalee Booranaa ta'uu gabaasaaleen ba'an mul'isanii jiru. Kanneen ajjeefaman kana keessa dargaggoo Hirkisaa Habtaamuu weerara marsaa darbeen abbaan isaa waan ajjeefamanii fi akka ilmaan gafaa tokkootti maatii gargaaruudhaaf Finfinneerraa gara sanatti deebi'e. Hirkisaan nama qaroo ija tokkoo qofa qabu akka ta'e hiriyooti isaa dubbatu. Haa ta'u iyyuu malee haleellaa kaleessa galgala kanaan osoo loon dallaatti galchii galaa jiru jalaa fiigee ba'uun waan itti ulfaatee fi innis lubbuun isaa darbuu jiraattonni gandichaadhaa ibsanii jiru. Hawaasni naannichaadhaa akka himatanitti ammallee weerara hidhattoota faannootiin sodaa keessa akka jiran ibsanii jiru. Poolisiin du'a Qananii Addunyaa irratti jecha ragaalee namoota dabalataa 15 fudhachuu mana murtiitiif beeksisee jira. Du'a jaalalleessaa shamarree Qananii Addunyaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru aartist Andu'aalem Gosaa har'a Ebila 7 2025 yeroo sadaffaatiif mana murtiitti dhiyaatee jira. Shakkamaan Andu'aalem Gosaa har'a ganama abukaattoo isaa waliin mana murtii federaalaa dhaddacha Ramaddii Araadaatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyaa qorannoo 12 dhaddacha kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabee mana murtiitti dhiyeessee jira. Aartist Andu'aalem du'a Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atamee booda kanaan dura yeroo lama bitootessa 13 fi bitootessa 26 bara 2025 mana murtii dhiyaachuun ni yaadatama. Oolmaa dhadhachaarraa ooleen poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 waliigalaan ragaa namoota 28 walitti qabuu beeksisee jira. Akkasumas mana jireenyaa Qananii Addunyaatti qorannoo minxaafii lafarra afamu irratti taasifame dabalatee saamuda adda addaa fudhachuun qorannoo forensikiitii poolisii federaalaatti ergamuu fi bu'aan qorannoo kanaa garuu haga ammaatti akka hin qaqqabne ibsee jira. Dabalataan bilbila harkaa miidhamtuu fi shakkamaa irratti qorannoon akka geggeeffamu waajjira odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaatti ergame bu'aan qorannoo kanaa eegamaa akka jiru mana murtiitti ibsee jira. Ragaaleen osoo hin sassaabamin hafan kunneen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii beellama kanaan dura ture irratti dhiyeesse waliin galtee dabalataa naaf ta'a kan jedhe poolisiin ragaalee sassaabamuu qaban dabalataa argachuudhaa fi guyyaa qorannoo dabalataa gaafatee jira. Qorannoo reeffa shamarree Qananii Addunyaa irratti taasifameenis miidhamtuun ol ka'iinsarraa kuftee lubbuun darbuu akeekamuu poolisiin beellama darbe irratti eeree ture. Ta'us bu'aa qorannoo reeffa kanarratti ogeessota fayyaarraa ibsa dabalataa gaafate deebii eegaa akka jirus ibsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin dhadhachaarraa irratti ogeessota fayyaa ragaalee kanneen harkaa qaban muraasni biyya keessa akka hin jirree fi isaan quunnamuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu ibsuun hanga isaan irraa galtee argatutti guyyaa qorannoo dabalataa 14 gaafatee jira. Gama biraatiin abukaattoon Andu'aalem Gosaa poolisiin amma sababoota wal fakkaataa dhiyeessuun guyyaa qorannoo dabalataa gaafachuunsaa fudhatama hin qabu shakkamaan mirga wabii eegamuu fi qaba jechuudhaan falmee jira. Abukaattoon shakkamaa yaadannoo yookaas diyaarii shamarree Qananii Addunyaa ilaaluu eeruun achirrattis Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf qoricha humnaa ol fudhachaa akka turte hubachuu mana murtiitti ibsee jira. Kanaanis sababni du'a ishees kanumaan kan wal qabatu akka ta'e falmee jira. Itti dabaluudhaanis Andu'aalem Gosaan du'a Qananii irratti harka qabaachuusaa kan agarsiisu ragaaleen namaaf sanadoota ragaa qorannoo akka hin jirre eeruudhaan kunis qulqullummaa isaa kan mirkaneessu waan ta'eef shakkamaan mirgi wabii isaa eegamee fi gadda jaalalleessaa mana isaatti galee akka baafatu gaafatee jira. Kana malees miidiyaaleen garaagaraa keessumaa miidiyaa yuutuubii irratti hundeeffate Itiyoo Foorum dhaddacha darbe irratti akka waan shakkamaa Andu'aalem Gosaa ayyaana Faasikaa dhufuuf konsertii waan qabuuf mirga wabii gaafateetti godhanii gabaasa dhiyeessan duulama qaballeessii maatii Qananii fi hawaasni isa jaallatu gara akkatti jabaatuuf yaadame ta'uu eeruun manni murtii dhimma kana akka laaluuf dhiyeessee jira. Manni murtii gama isaatiin falmii gama lamaanii erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo poolisiin dhiyeessee fi gaaffilee gama lachuu dhiyaatan qoratee murtoo laachuudhaaf boruu Ebila 8 2025 ganama sa'aatii 3tti beellamee jira. Gabaasni kan Addis Istaandard.
Baankiin daldala Itoophiyaa bara baajetaa kanas ta'ee kana dura mootummaadhaaf kallattiidhaan maallaqni liqeesse tokkoyyuu akka hin jirre beeksise. Mootummaan baankota biyya keessaarraa yookaan sanada karaa baankii biyyaalessaan gurgurtaaf dhiyaataniin ala kallattiin hojimaata liqaas ta'ee muuxannoo kan hin qabne ta'uu himee jira. Kun haala kanaan osoo jiru gabaasa raawwii hojii baatiiwwan 8 darban baankiin daldala Itoophiyaa mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii dhimmoota dhaabbilee misooma mootummaaf dhiyeesse irratti hundaa'uudhaan gaazexaan riippoorteraa gabaasni bitootessa 28 2017 baase dhugaa jirurraa kan fagaate ta'uu ibsee jira. Odeeffannoo dogoggoraa fi gabaasa dhiyaatiin kan waliin ginne ta'uu eeree jira. Akka fakkeenyaatti mootummaan idaa birrii tiriliyeena tokko baankii daldala Itoophiyaa irraa liqeeffatee qaba inni jedhu odeeffannoo dogoggoraa fi gabaasicha keessatti waan hin dhiyaanne ta'uu akeekee jira. Waggoottan 15 darban liqaan dhibbentaa 92 dhaabbilee mootummaaf kenname yaadni jedhus yaada dogoggoraa ta'uun himamee jira. Gabaasni dhiyaate akka agarsiisutti baatiiwwan 8 darban qofa maallaqa liqaan kenname birrii biliyeena 200 fi biliyeena 64.65 keessaa dhibbentaa 88 dhaabbilee dhuunfaaf kan kennamanidha. Liqaan dhaabbileen misoomaa mootummaa liqeeffatan idaa mootummaan kallattiin ofiif liqeeffate osoo hin taane idaa dhaabbilee misoomaa garaagaraa ta'uu himee jira. Akkaataa bulchiinsa dinagdee gooroon mootummaan liqaa yeroo gabaabaas ta'e yeroo dheeraa baankota daldalaarraa kallattiin liqeeffatu hojimaanni kan hin jirre ta'uu ibsee jira. Dhugaan jiru kana ta'ee osoo jiru akkaataan riippoortarrii itti gabaasee dogoggora ta'uu hubachiisee jira. Gabaasa dubbiftoota burjaajeessee fi dhugaarraa fagaates jedhee jira.